بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كوني barnoota keenna akka kompiitaraati. Viidiyoon kun yoo kachimitu tolu taate sabskraayibii fi laayikii godhuu hin dagatina. Yoo waan addaa gaafii yoo qabaattallee taate nu barreessuu dandeettan jechuudha. Kuni kaasititti arguutti jirtan kuni sharikaa HB dha. HB jedhamti jechuudha. Sharikaa kompiitaraati jechuudha. Akkuma asitee bakka kanatti arguu dandeettanitti jechuudha. Itti aanseetiin kaasitee kanatti argamu kuni kompiitara maktabitti hidhuu danda'an jechuudha. Kompiitara maktabiin osoo kana bira jiraatu taate haadha fuudhee asitetti godha. Bismaara wayitu asitetti kan dhufuutu jira. Itti gadi hidhanii jechuudha. Kun ammoo bootaa siidiin galuu jechuudha. Bakka siidiin itti galuu isin jedha. Kun ammoo USB bootaa filaashni itti rakkaban. Kuni bootaa filaashni itti rakkabamu jechuudha. Kun ammoo bootaa sammaa'aan yookiin ammoo heerfooniin itti rakkabamu jechuudha. Kun ammoo bootaa zaakiraati. Zaakiraa fuudhaniitiin wannoo zaakiraa akkana tokkotu jira. Tamam ka zaakiraa akkana tokkotu jira. Fuudhaniitiin zaakiraa yookiin ammoo miimoorii as keessa kaayaniitiin wayita asitee tanaan fuudhaniitiin itti galchan inni zaakiraan kompiitara keessatti baati jechuudha. Gaafa bakka san geenne isin garsiifnaa jechuudha. Itti aaneetiin wanni biraa kan jiru fuula kompiitaraa kanarraa kun asitti illee USB dha. Asitti kun ammoo HD jedhama. HD haada HD dhaan kan asitti rakkabanii televiziyoonatti yookiin ammoo shaashaatti yoo rakkaban wanta kompiitara keessaa mul'atu televiziyoona keessatti illee mul'atuu danda'a jechuudha. Wanta ammoo miimooriin irratti deebisaniitu jira malee argitanii. Kunillee USB dha. Kun ammoo kompiitarri gargariin qulfii qaba bakka inni itti qollofamu jechuudha. Qulfiidha bakkiteen kun. Tamaam. Qulfiidha isiniin jedha. Kuni bakka haada intarneetaa kan telefoon lafaati. Kun ammoo bakka chaarjiitii jechuudha. Kuni kaasitee kanatti arguutti jirtan bakka dhakaadha. Dhakaa kumbiyootaraa jedha. Wanta ala jiru kana fidee jirra. Kuni kiiboordii jedhama. Kuni maal jedhama? Kiiboordii jedhama. Tamaam. Kuni ammoo kompiitarri bakka kana yoo ilaalan Core i3, Core i5, Core i7, Core 2 kompiitarri kun meeqaffaa ta'uu yoo barbaaddan namticha kompiitara irraa bittan fuutanii bakka kana yoo ilaaltan waadiin isaa isinii hima. Kun ammoo nizaama tashkiila isaa Windows kan jedhamu irratti illee dalaguu ni danda'a jechuudha. Bakki kun ammoo maawusa jedhama. Kuni maawusa mirgaa, kun ammoo ka bitaati jechuudha. Kuni mirga, kun ammoo maalidha? Bitaadha. Kun ammoo kompiitara basmaa kompiitaraati. Kuni maalidha? Basmaa kompiitaraati. Kiiboordiin kun asirraa achi kiiboordii jedhama. Bakki ta'e lakkoofsa kiiboordiin bakka kana lakkoofsa qabu kiiboordii raqamii jedhama. Tamaam. Kiiboordii raqamii kan lakkoofsa qabu. Maaliin garaagarummaa qabe inni kaasitee tanaa yoo lakkoofsa qabaate kiiboordii sun raqamii jedhama. Tamaam. Kun ammoo kiiboordii jedhama. Afaan Ingiliffaatti. Afaan Arabitti ammoo loohatal mafaatiih. Kun ammoo maawus jedhama. Maawusa bitaati. Maawusa mirgaa, maawusa bitaa. Kun ammoo maawusa jedhama jechuudha. Kuni bakka sagalee ittiin kuni bakka sagalee ittiin cufuu danda'anii kun ammoo bakka neetworkiiti. Kun ammoo sammaa'aa isaati. Sagalee guddiftuun isaa bakka kana galaa jechuudha. Kun ammoo bakka ittiin cufaniitiin ittiin bananii jechuudha. Kun ammoo shaashaa kumbiyootaraa jedhama jechuudha. Kuni maalidha? Shaashaa kompiitaraa jedhama. Wanti ala jiru kompiitaroonni gariin bakka kanniinii fa'aa waaqa qabutu jira. Bakki ta'e shabakaa yoo ibsatu barbaade bakka kanaan illee ibsa. Maaliif akka keetii ta'uudhaaf hin jirina? Akkaataa sharikaatti wal dhaba. Kun bakka kanaa qaba. Kun bakka kanaa qaba. Kun bakka kanaa qaba. Laa harkinni hin jiru. Argitanii? Bifti akkuma ilmi namaa bifti wal dhabu sharikaan isa hojjettellee wal dhabdi. Akkuma bifti namaa wal dhabu sharikaan isa hojjettellee wal dhabdi. Amma kunuu bakka kanaanoo maawusa jedhama. Maawusa jedhama. Yoo asitti tana qabe osoo kompiitara banee ni ibsaa jechuudha. Kun ammoo bootaa itti qabsiisanii wayita kana gadi tuqan kompiitarri alaa xoolii dalaga jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa tokkoffaan kana fakkaata.
barnoota harabanaa walitti deebinutti nagaan naa tura. Sabskiraayib jedhanii maal jedhaniin fi ishtiraaka godhuu hin dagatina akka viidiyoodhaan haroonni garagaraa isin bira gahu. Barnoota garagaraattu as jalatti dabra jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.